Jira jirtuu kabajamtootaaf jaallattoota kiyya wajjin yeroo ammaan tanaa qabattis miidiyaa addaatiin jira. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa harkaa wal ga'uun isaanii dhaga'e. Suudaanitti balaliin xayyaaraa waggaa lamaaf addaan muramee ture. Guyyaarraan tanaa eegaluun isaatis beekameetii jira. Hanga ammaan tanaatiifis immoo oduu keenya kanatti aanuun karaan Daafoor yeroo ammaan duraatiif cufamee ture waraana Israa'eliin kan Masrii fi isaan wal quunnamsiisuuf banamuun isaa dhagahameetii jira. Oduu keenya gara bal'inaatti wayitaaniif isinii dabalutti immoo miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa guyyaa har'aan tanaa harkaan wal ga'uun isaatis dhagahameetii jira. Torban lamaan duratti immoo namoonni hedduun kan harkaan wal ga'aa turaniifis guyyaa har'aan tanaa waamicha fudhachuun naannolee hundarraa osooniif walitti dhufaa jiranii torban kana keessa immoo pirezidaantiin Puntland Sayyid Abdullaahi Tanii fi isaan gidduutti wal dhabdeen erga uumameef xiyyaarri waraanaa Sayyid Abdullaahi Taniidhaan kan qopheeffamee duuba deebifamuun isaatti dhagahameetii jira. Mootummaan Puntland immoo osoo asirrattis hin argaminiinis kan hafee jiru ta'us garuutu immoo guyyaa har'aan tanaa wal dhabdee miseensota paarlaamaa gidduutti mudatan poolisiin tokko namoota hedduu harkaan ga'uun isaatis dhagahame. Kana irratti immoo miseensa paarlaamaadhaa hedduun dhaamsa qabaniin dirqamaan bakkattii irratti humnaan deemaadhaatti jiran jechuun himachaati jiran. Miseensi paarlaamaadhaa hedduun kan achi keessatti miidhaan irra ga'es kan jiru ta'us namoonni kana keessatti immoo daawwaa fi hedduun irratti gaggeeffameeti jira. Kana irraa immoo miseensa paarlaamaa kan taate akkana jechuun dubbii sidaa eegalteeti jira. Anaadii immoo hojii xiyyaasa hojjechaa jiruu fi iddoo hojiittis argamu. Kana irratti immoo askarri kabalaan qabalee jechuun dubbatte. Garuutu immoo askarri achi keessatti argamu kunneenis hooggansaa fi akkasumas hayyaman hoogganameenii ol seenee tarkaanfii fudhannaa jenna. Namoota as keessatti akkasumas jeequmsa uumanii fi tarkaanfii adda addaa gaggeessan marra irratti akka tarkaanfii fudhatan jechuun tarkaanfii kanaan irratti fudhatan jedhu. Kanaanis immoo dhahichi kanaan ergaan dawwameefis harkaa fi miila xiyyaarraas miidhaan gurguddaan ga'eera jechuudhaan himteeti jira. Kana irraa kan ka'e immoo yeroo ammaatiifis mana yaalaa seeneetiin jira jechuun mana harmaatti akkaaniif argamtee jirtus himteeti jira. Tarkaanfiin isii irratti fudhatame kun immoo Soomaaliyaa keessattis kan namoota hedduu ajaa'ibsiisee fi akkamiin poolisiin paarlaamaa keessatti ol seenee tarkaanfii kana fudhataa jechuunis gaafataman. Garuu immoo poolisiin biyyattiidhaa ol seenee miseensa paarlaamaa tokkoofis mirga hin qabu jechuun osoo isiin gaafachaa jirtu poolisiin biyyattii namaas keessatti immoo tarkaanfii lolaa fi akkasumas waan hin taane fudhatu maraa'u tarkaanfii irratti fudhadhaan jechuun hayyama isaanii kennameen dhufanii tarkaanfii irratti fudhatan. Qaballi inni isii qabalee fi akkasumas miidhaa isii irratti gaggeessanis amma immoo dhukkubsachaadhaa kan jirtu isiin miseensi paarlaamaa kun immoo rakkoo hamaa isii irra ga'eef achirratti yeroo amma duraatiif Puntlaanii fi isaan gidduutti waldhabdee gurguddaan kan gaggeeffame ta'ullees garuu immoo waraanni Puntland guyyaa deengada ergaaniif seenuudhaaf deemaniin boodeef duuba irraa deebi'uun isaanii dhaga'e. Waraanni Puntland osooniif magaalaa Moqdishoo diyaaraddu hawada maraysaa dib loo soo celiyey. Mootummaan Puntland Sayyid Waa faldambiyeed iyo isku day dil. jechaadhaati jechuun yaadii isaa gaafatamee ture. Suudaanitti xiyyaarri balalii yeroo hedduuf adda kutee ture waggaa sadiif kana ta'utee guyyaa har'aan tanaa jalqabuun isaa dhagahameeti jira. Balalii kanaanis immoo biyyoonni guutuun gammachuu qaban ibsaniiti turan. Hawaasni Suudaan xiyyaarri kun immoo balaliin dirree isaanii kaartuumitti deebifamuu isaa sababeeffachuun gammachuu qaban biyyoonni hedduun ibsaa turan. Suudaan waggaa lamaaf waraana Saapphoortii fi waraana mootummaa kan Abdallaa Hamdootiin durfamu gidduutti lolli kun erga gaggeeffameef garuutu immoo yeroo ammaan tanaatiif waggaa lama guutuu dirree xiyyaara isaaniitti osoo xiyyaarri qubatee hin beekin guyyaa har'aan tanaa qubachuu ilaalchisee gammachuu guddaa isaanitti dhagahamu ibsatan. Waraanni Saaphoortii kan jedhamu kunneen immoo kanneen Mohammed Hamdan Dagaalootiin durfamanii fi waraana Abdulfattaa Al-Burhaanii gidduutti lola guddaa gaggeeffamaa turedha. Kanarraanis kan ka'e Suudaan immoo magaalaan isaaniitii fi akkasumas bakkoonni adda addaa ergaaniif kanaan barbadaa'aniin booda nageenyi biyyattiidhaatiif yeroo hedduu kan rakkachaa turte Suudaan amma immoo dirree isaanii kaartuumitti xiyyaarri bu'uu sababeeffachuun gammachuu guddaa qaban ibsachaati jiran. Haaluma kanaatiin immoo mootummaan biyyattiidhaa waraana Mohammed Hamdan Dagaalootiin durfamu irratti tarkaanfii cimaa fudhatee seera biyyattiidhaan mirkaneessaa jechuun osoo tarkaanfii irra jiruuti. Mohammed Hamdan Dagaaloo immoo waraanni isaaniitis yeroo hedduu biyyattii isaanii cinaa tokko qabannee harkaa qabnaa nutiitu bulchaa jira jechuun isaan hedduu wal faana deddeebisuun yaada wal faallaa kennaati jiran. Waraanni kun immoo qabeenyaa fi akkasumas lubbuu namaa hedduu kan baasee jiru ta'ullee
Garuu immoo biyyattii sana keessatti nageenyi dhabamuu irraa kan ka'een dirree isaanii xiyyaarri akkaaniif hin gubanneti. Qabeenyii fi akkasumas jireenyi guutuun barbadaa'uu irraanis manneen jireenyaatii fi akkasumas yeroo ammaan duraatiifis teessumaaf kan mijatu dirreen xiyyaaraa guutuun barbadaa'ee guyyaa har'aan tanaa immoo wayita xiyyaarri qubatutti gammachuu guddaa isaanitti dhagahamus ibsaniiti jiran. Waraanni biyyattii keessatti immoo gaaga'ama hamaa kan geggeesse irraa kan ka'e addunyaan guutuun kan akkaan ajaa'ibsiifattedha. Garuu immoo waraanni kun ergaaniif eegalameefis kan tutturee jiru ta'us mootummaan biyyattii immoo wal duraa duubaan deebisaa isaanii itti fufaati jiru. Karaan yeroo ammaan duraattiif waraana Israa'eliin cufamee ture kan Masrii fi Falastiin jidduutti argamu iddoo Rafaa jedhamutti kan beekamu guyyaa har'aan tana banamuun isaa dhagahameeti jira. Jiraattonni Falastiin immoo gammachuu achirraa qaban maraafuu ibsaati jiran. Falastiinonni immoo meeshaawwan adda addaatis addunyaa irratti erguu fi akkasumas irraayis argachuus kan yeroo duraatiif hin dandeenye karaa Rafaadhaa kun erganiif banameef gammachuu guddaatu irraa argama. Kana irratti immoo jechaa fi akkasumas gurgura hamaan kan isaanirra kaayameetu jira. Namootaan tokko malee meeshaa yaada adda addaa qaban akkasiis alarraayis galchuu fi alattis baasuu akkaaniif hin dandeenyetu mul'ata. Namoonni hedduun biyyoota alaa dhaquufis kan rakkoo hammaataa akkaaniif jiran ibsaniiru.